fuuni akkam jirtan hordoftoota koo nagaa keessan nagaa kooti ani nagaa kooti gannin teessee rafeendira jechuudha wayii fattasha yoo wayii hata jechuudha hatis immoo akka hin qabamne jechuudha har'aa ganawaan gaadee madaamin diyyaa wantoota mana keessa hir'ate natti mee naan jette jechuudha itti mee tana wanta anas na hir'ate bazawee jechuudha asee waan boodarratti waan asin jedhu tokko nan qaba jechuudha እና nyaata hojjedheen kee nyaata hojjedhe fuulli kiyya kana ta'a itti keellee kana ta'a sorry jechuudha amma wanta mana keessa hir'ate itti hime jechuudha kana jedhe itti hime booddee immoo wanta ana na barbaachise itti hime jechuudha naan jette jechuudha gideesaan naan jette maalite garaa guutti dhukee naan jenne jechuudha har'a wallaalla kalikee jechuudha innisi anna mi'a fiddee ufteerti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan amittiin normaal akka taateen beeku maal takka ishee tuqee hartee fidde jechuudha mee wanta kana hunda keessaa ana wanta ishee ajaje waan tokko bichaa naaf dinjee naaf fidde moo naaf finne nan bara jechuudha buskunni silaa hidhaa sadii kiisii sadii jechuudha yani kunis buskuta Munafter buskuta jechuudha nee kana keessa ana naaf fidde munaafe waliin dhiisuma jechuudha inni kunis buskuta laalladha inni wanta kana korna fidee akkasii jedhan jechuudha qorarii wanta takka lamatti nan jechuudha wanta ishee fiddee ufte wanta ishee fiddee masanatti nagarsaa wanta ana jedheen immoo wajjinumaan barbaanne jechuudha nan argadhu namni shurrabitti hin bareeddu bareeddi godha bareeddu soottan hin bareeddi annama dhugaa rabbi naaf fiddeemu naaf finne laata hin beeku naaf finne jedhe natti fakkaata waan naaf finne natti fakkaata amma barbaadee waan dhabaa jedhee yaadda'an jira jechuudha warroonni maatiin haa taa'ii wayii nagayyuu sin hin gaafanne sirriitti nan muddamee dhufama naa godha jechuudha nan argadhu jedhee tanan jechuudha wantichi immoo natti tola jechuudha mataa kootiif hin barbaadeen ture inna wanta barbaade wajjin mallaala inna warroonni waan hundaan jajjabeessitanii galatooma isin jedha dhugaa dubbachuudhaan jecha isin hin qabu jechuudha inna amma ilaalla kamisti wanta ishee naaf fidde finne wajjin ilaalla ishee nuti wanta isheen fiddee dhufte kana mala jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kan akkatti argitanii isa kana fiddee dhufte jechuudha wanta kana keessa anaamee naaf fidde munaan finne wallaalla kaayee amma nan bara jechuudha takkittumaani kaameraa kiyya immoo akkamittan akka ol kaawwadhu harka kanaan qabadhee tananii inna dammoo nan bara jechuudha inshaallah naaf fidde yooma yaada garuu dhugaa rabbi jechuudha naaf fiddu yaa madam maramma nasaafisi እናትሽ የኔ ውድ ቆዋስ ኬስ ደስታሊን ሙናኒ ከተባናን ተርሳሳ ማለት ይችላል ካሜራ ቦታው ካወዱ ሂንቃው ጀቹዳ ዋው እናንተ ሳልፈን ይጓዱበቱዳ አንቺ እኮ ቂማም ነሽ እኮ ቋሜ ስለሚላል Uganda. Argitani? Itti gobazidha. Argitani? Naa fiddee jechuudha. Yeroo na jajadhu maalatee ishinaan jenne jechuudha sirriitti jechuudha. meeshaa biraan jiramu jirran gattaa jira lafan taa'ee jira jechuudha. Inna ishinaan jenne yoo itti maddu jechuudha macarrashaa irraan itti hime jechuudha kana jedhee waraqata irratti barreessitan kan koommoo waraqata irratti barreessite jechuudha. Silkiidhaan ittiin godhadhee tanan akkasitti itti agarsiise isa kana naaf fidin jedheen addees naan jette jechuudha maal gochaa malate addeessa maal gochaa itti maan birrisaa malitti himne ani beekoo tumti laaliin jedheen jechuudha. Lamaan nyaa'u fiddee jirti jechuudha yaa galatfumtu
annaan fidisee jechuudha. Maaliif na jalaa hin qabne jechuudha. Ishii siifa fida jettee duraa waan tokko yoon jedhee ishii siifan godhanaan jetti jechuudha. Har'a garuu homaan itti hin dubbanne jechuudha. Naan jette akkasumas jira irra gubbaa jechuudha. Namoonni nyaanaa fiddees jechuudha. Inni kunis immoo kuni warroota mataan keessaan horii fa'aa qabaatiif dhugaa kiristoosiin baay'ee tokko mirtiidha jechuudha. Isa kanaan dhiqadhaa jechuudha. Shaampoo kana fayyadamaan jedha warroonni mataan keessaa sin nyaatu. Mul'adhaa. Inni warroonni mataan keessaa sin nyaatu isa kana fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta nama biyyaatti fayyadamee jechuudha. Garuu ciifa isaatti akka hin goone jechuudha. Buqqee keessa bakki mataan keessaan horii isaa ta'u wanta sin nyaatu jechuudha. Maal abbo lafaa mulqa. Isa kanatti fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf ani waan itti fayyadame jechuudha. Bilqaatti isheetiyyuu achi kennu intalli keessatti gateen jira jechuudha. Itti fayyadameen jechuudha. Ammas kinammoo kun dhufee jira jechuudha. Ittiin fayyadame jechuudha. Kun rakkoon qabu isaan ittiin fayyadamu. Kanan fayyadamu hin beektiif isa kana deefiddee sanneen deefiddee jechuudha. Kuni zayituun irraa hojjetama jechuudha. Baay'ee tokko mirtiidha jechuudha. Mataa keessan ciifillee ittiin godha jechuudha. Anama mataan kiyya guddaa ta'eeti miti guddifachaan jira. Asa adda gaachira isa jedhasin jechuudha. Ishiin immoo hin lasallassiiste jechuudha. Yoo dhiqattanii waarrattan malatee shaampoo itti fayyadamta akkasitti beeka isa sana itti fayyadamtanii waarrattan jechuudha. Mataa keessanii qulqulleeffattanii waarrattanii isa kanatti fayyadamaa jechuudha. Baay'ee mirtiidha jechuudha. Mataa lasallassiiste jechuudha. Inni itti fayyadamu lamaan nyaa'u naaf iddeerti dhugaa. Baay'ee tokko dasna jedheen jira jechuudha. Ammoo ishiin kan naaf fiduu baatte baay'ee tokkoon aaraa ture jechuudha. Maaliif ganaan kotota kana mara booda ishiidha qabsiisa. Garuu waan an jennaan ajajamna jeen aaraan ture. Rabbi dhugaa sodaachan ture jechuudha. Naaf iddee manaan fiddu jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi kiristoosiin innante maarami. Amma darbuun agarree dhugaas keessa ni jira shaampoo kun jechuudha. Argitanii waan mataan koo na nyaata jechuudha. Gisa tokko akkasumatti jechuudha. Inna kanas fiddeerti. Ari bismaa. Waaw. Miiqa fiddee dhugaa waqa firee 8 fiddee jechuudha. Abbo eebbifame qibameeti jedhugaa madaamee akkanaa isinii baageen isinis jechuudha. Wantoota isin barbaachisan jechuudha. Dirqama mataan guddateedha fi miti koo buqqeen keenya yoo nagaa qabaate dhugaa rabbicha guddateef illee miti jechuudha. Guddatus dhimma isaa guddachuu baatus dhimma isaati jechuudha. Itti hin xannaqameen haggee buqqeen keenya yoo nagaa qabaate shaggaadha jechuun barbaadetananii yeroo waan tokko madaamii malatee wanta mana keessa maaltu hodhatee maal akkasitti gaafa shissin gaafattu waan barbaadda. Amma laalani shaampoo kan ni fichisiisa miti gaafa ishiin torbe lama akkas torbe lameen meeshaan kun baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Gaafa san immoo maalan godha yookaan qibaatii mataa yookaan qibaatii fuulaa yookaan qibaatii saamunaa fuula kiyyaa. Akkasitti ishee ajjeesiisa jechuudha. Malee waan mashiin mana keessa barbaaddesan bichaatti kennatti hin jiru jechuudha. Har'a tokko yoo ajjeesiise borumoo kan tokko jechuudha. Dhugaa dubbadhu dhugaas miti kana kan onlaayinii dhaqee asitti gaafa waan tokko fiddu nan ajjeesiisa jechuudha. Waan akkasiin barbaadeen jedhaan jechuudha. Inni asinis akkas godhaa malee maalitee ofii keessanii bichaa yeroo barbaadan ajjeesiifatina yeroo isaan meeshaa keessa maaltu mana keessa maaltu hir'ate minaamina isiniin jedhan waan akkasiitan macarrashaarra jechuudha. Eegattanii waarattanii waan akkasiitan barbaade jedhaani jechuudha. Fiddi akka kiyyaa kanatti isin qaanessitu binooti. Anuyyo amma binoo naaf iddeerti galata. Gaafa dhumis immoo rabbitu beeka. Gaafa lammataafis akkasumatti itti akka malafi
bishaan mala waddan jedhan jechuudha malaan bulla inna viidiyoo kiyya kana fakkaata jechuudha madaamee kakootii kana isiniif haa kennu tooftaadhaan itti fayyadamaa isiniif jedha kaameraan sirriitti hin jiru sirriitti mul'adhu hojiirran ture inna amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaadhannaaf turaayi galatoomaa ishee dafee nama kilaasitti galfadha.